kan beenne baradhu mee boonsamo eennu isaaf hujii isaa hundumaa haa beennu halkan guyyaa rafaa faxoorranneen teennu seenaa isaa kaafnee dhalootaan haa geennu. Oromiyyaa bahaa dhaloonni muunessa hayyuu tasgabbaayaa adeemsisuutessa seenaa ijaaruudhaan adeemsaan guutessa abbaa ifa baasu waan seene duumessa. Waan nu godhaa ture warri abbaa lafaa haqa keenna dabsaa diinni nutti safaa kana gubatuudhaan boonsamo waa rafaa seenaa isaa gatuun oromootaa fafaa. Akka diinni fagoo dhufaa duroomani Oromoon biyya isaa irratti yoomani dhadhaaf damma nyaatuun alagaan coomani baay'ee isaan aarsaa diinni yoo boonani. Falmaa cunqurfamaa mormate doorsisa namni seenaa gaarii kun nama boochisa seenaan gaarii yoomuu dhaloota boonsisa. Yeroo dargii du'a itti murteessanii sabboontota baay'ee bira ajjeesanii Rabbi isaaf didee akka odeessan afaan irraa qabee warra fakkeessan. Waggaa 7 hidhaa siyaasadii sodaa tokko malee dubbiin isaa adii oromummaaf malee womaan qabu badii. Duula gurmeessanii kagamtaa beekumsa tuttuqqaa Oromoo mormanii jeequmsa Oromoof taasisee tikaa fi eeggumsa. Sochii yeroo sanii kaasan karaa lama miidiyaaf barnootaan saaxilan waan hama ummata dammasuun biyya keessaaf gama akkanaan eeganii mirga dhala namaa. Garbummaatti kufuu Oromoon yoo rafe duraa rafaa turuun akka caballafe ummataan gayuudhaan boonsam ergaa dafe sababa isaanii ummatichi hafe. Afaanii fi aadaan anaa ilma caalaa boonsamotu jedhee ka Oromoof jaala hojii isaa kana mee bal'isaa laala dhaloota dabarsa seenaa isaa dhaala Oromoo barsiise gara nyaattuuf haala. Isaan anaaf abba cinaan haadhatiyya asumaan dabarsa waan isaaniif kiyya waa wayii yaadadhee silaa amma iyya yoo ufii jeeqame maal dabarsa biyya. Anan guddifannee gammadaan dhaqqabee duudduu kiyya jedhaa ta'ufiituu dhabe boonsamoo mi'eessoo abbaan ana qabe amma ajjeefadhee kunoo gaddaan cabe. An abbaa gudeedaa isaanitti obse kanatti ciqilchu nama hunda dhosse rabbiin qofa malee eentu akkas na gorse. Afaaniin na gorsaa harkaan na qaqqabaa ofiinaa qajeelchuun waan na jalaa dabaa garaan na gubateef boo'ee maal qaqqaba. Keessaa keessoo kiyya anaaf isaan sadi waan dhalootaa darbuu hin taane waan gadi damma irraa nyaadhe dhadhaaf aannan adii muddeen 15 guyyaan suni badi. Muddee 16 gaaf guyyaa jimaataa gabbaafnee gatannee dhabuudhaan furmaata dirqamni akkanaa mee laalaa ummata wanni rabbi godhe hin qabdu himata. Abbaa gaarii kana daraboo godhadhe sammuu fooyyeffadhe seenaa irraa qoradhe waa adda baafachuun xiinxallee hubadhe abdiidhaan guutame aarus waa mufadhe. Rakkoo keessa ture an urga dhaladhe an abdii horadhe gaaf isaan argadhe daandii naa akeekee karaa isaa qabadhe waan na dhibe maraa isaaniin maladhe kutaa abbaa dhabee ka harka baradhe haga lubbuun jiru rafaaree dagadhe. Daandii filatamaa irranna waamani sammuunaa qoraasuun gorsaan na dhaanani loon na handhuurani kata ulaalani barumsatti cimeen waadaanaa qaamani. Gaaf guyyaa kamisaa sa'aatii jaatti gaaf isin gaafachuuf an dhufe manatti dhalootaa dabarsaa waan himtan anatti seenaa dhaloota irraa daddarbu baratti duuchee biran darbu qabadhee garatti. Ji'an kololeessaa gaafa guyyaa 5 gaafa mana dhufee waliin turre sani milkaayuu kee dura hin du'in ani kun seenaa macheessee garaa gububanii. Osoo dhibamtanii jirtan gachiiftanii dhaamsa abbaaf ilmaa anatti himtanii laaluu hin fayyine xiiftannaa deemtani. Jiruu keessan caalaa anaaf yaaddoftanii wama milkii kiyyaa qofa haasoftanii eessaan milixxanii na jalaa gortanii mee wama akkanaa akkamiin obsanii. Didee sosocho'ee dadhabe maximaa wanta jidduu keenna turetu waan cimaa naa amanuu didee garatti maal himaa. Haadha deette caalaa garaa namaa laafa garaan na bobaa'ee akka ibidda saafa ni dhokadha jedhee gadi ciisee rafa macureen hollatee na dammassa lafa akkamiin obsaree kana cite nafa.
abbaa dhiira tokkoof dubartoota shanii goota onnee tokkoo waan sodaanne sani seenaa isaa ibsee hin xumuru ani. Waan hojjateen qofa hundinuu yaadama, hunduu waan hojjateen maqaansaa waamama, amma ka gaafannuuf guddaan araarama, akka kanaan lubbuun isaanii maarama. Qaamsi ammaaf qabu asumatti cita, walitti deebinaa yoo argadhe hixa, kofale aanaan koo godin arsii lixa, balleessaan jiraannaan yakkaanarraa fixa. Seenaan dhalaaf darbaa lafatti waa badaa, nutu galmaan gayaa seeraaf sirna gadaa, yaadannoo isaanii hin fayyinu madaa, xumure yaada koo anshu'ni gammada. Akka garaatti irraa mul'ateetiin jira. Kan tutta irraa mul'atu amaanaa kadhee isaanitti waanatti qaraman amaanaa kadhee duttatti baadhatee jiru santi akkas dutta kiyya irraa mul'achuu danda'eetiin jira. Amaanaa lamanatti qaramanii jirani. Tokko amaanaa anaaf qaramani. Rakkinaa faala rakkoo keessa turte daawwinni barnoota keetiin duubatti hin deebinii jabaatu baratu bakka guddaa kan jedhanii waan isaan naqamaniitiin jiranii. Amaanaa san akka kunoo dugda kiyya irratti kan mul'ateetiin jiru. Nama guddaa akka isaanii haa taanu, nama guddaa ta'uu kan dandeenyu fuula irratti areeda, mataa irratti areedi qabachuun qofa sun taane waan guddaa hojjechuun nama guddaa ta'uu dandeenya. Waan guddaa hojjechuullee kan dandeenyu dura waan xiqqoo hojjechuun gara waan guddaa hojjechuutti deemuu dandeenya. Amma yaada kiyya xumuruudhaaf mucaa namichatu abbaan jalaatu inni ammoo har'a booya. Seera Oromootiin booni yeroo san adda ta'aa haadhatiyyaa jedhu garuu ka bo'aa ga'uuf abba ka du'eeru abba inni har'a booya. Awwaalli gooroo marsee haadhatiyya duuti nu goote marsee haadhatiyya qeeni faaqutti jalqabe. Mucaan maal xemmaraate moo jedhani namni wayii qiitiin bira dhaqe goosa maal taate ka du'e abbeetii haadhatiyya maal jettee bootta jenna. Awwaan sadumaayyuu yaadanne an jedhe. Qaamsa kadhee isaan duudhaamanii fi haadha olma guyyaa akka hin daganne haa yaadannu akka gosa waraa gosa akka hin taane.